naakadhatanii isa kanaa jedhan galiitii mana kee borootti boolla qotiiti hawaali naan jedhan. Waliin keenya maqaan kee eenyudha? Eessarraa dhuftee? Maqaan koo Tiinish Waaqtoleen jedhama. Iluu Baabur Mattuurraan dhufee. Waaqayyo gooftaan maccaa maal siif godhe? Amantoota akkas baay'ataniif waaqa guddaa kana duratti dhuga baatee akkamii qabda? Ani kan waaqa kootii dubbadhees shaallagees tilmaamees dubbadhee fixuu hin danda'u. Kan isaa anaaf hedduudha. Waan baay'ee naaf godhe gatii ta'ee fi umurii koo kana gidduutti waan hedduu naaf godhe du'a baay'ee irraa na baraare. Galanni waaqa kootiif haa ta'u waaqayyoon al tokko naa galateeffadha. Kan waaqa keenya dhaggeeffannee hin quufnu baay'ee garaa namaa kan nyaatudha. Kan ogeessi dadhabe kan doktariin meeqa dadhabe harka waaqayyoo duwwaatu fayyisa. Harka namaa osoo hin taane harka ogeessaa osoo hin taane harka waaqa keenya qofatu fayyisa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Warri abdii kutattan jirtu yoo ta'e waaqayyoon qofa hamanaa. Fayyinni waaqa malee uummata tokko hin jiru gatii ta'eef waaqayyoon qofa eeggadha. Ija keessan Kiristoos irra keewwadha. Inni gooboo qajeelchu, inni naafa diriirsu, inni jaamaa banu Kiristoosiin qofa gatii ta'eef waaqayyoon duwwaa ijarra keewwadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ani waggaa 10 olin iyyuu dhukkuba hasmiitiin rakkadhan ture. Kan isin dhibuu kanan hojjedhu hospitaala Kaarlii Mattuuti. Achuma dhaqee qacarameen iyyuu shittaan adda addaa gatii jiruu fi achumarraan ka'een dhukkuba hasmiitiin qabame. Gaafa akkatti dubbadhu qalbii fakkaata. Nama nagaa kanatu uffadhee dhiqadheen xidaatiin hojjedhan ture. Gaafa naqee lafa mana fincaanii galee as adda'ee ba'u haluma sanan du'a. Na ukkaamsaa afuura koona kutaa haluma sana riyoonni koo baatanii dhaqanii oksijiinii irra na ciibsu. Oksijiinii jechuun isheen affaatan qofa miti jechuudha. Siniindarii isa guddaarran ciisa. Kanan ciisurraa liyyuun kaabeen gala. Ani bakka tasfaa kutee du'a duwwaan eeggadhan ture. Abdiin koo hin jiru. Garuu al tokko Kiristoos maaliif fayyista? Haa ta'u waan hundumaa gochuu dandeessa. Kunoo siif salphaadha maali? Hojii kana soo kan naa kenne siidha. Sitooti ittiin jiraadhu itti naa kennite. Haa ta'u iyyuu malee seexanii dhukkuba kanarra keessee gidiraa hedduun gidirfaman ture. Halkan jedhu guyyaan jedhu saatiin natti ka'uun beeku dhaqeedhumaan of wallaala riyoonni konaa wajjin rakkatu abbaan manaan konaa wajjin rakkata. Gidirfama guddaa keessan sii ture. Ituun akkas jedhee boo'ee dhukkuba kanas baadhee bakka waan hundarra tasfaa kuteetuun jedhu namni waaqayyoo istaadeemii Mattuutti konfereensii dhufani. Gaafa dhufanu konfereensii kana nan deemee qoricha inataa lama qabadheen ture. Sababa gidduu taa'eetan iyyuu karadhan ture. Waaqayyoon jedha har'a kan kooti. Anarra fayyuun qaba. Hamma yoomiitti rakkadha gidiraa kanaan jedheetan waaqayyo wajjin mormiin kaasan ture. Isa booddee namni waaqayyo kayikottu naan jedhan fiigaa dhaqee mirrekii yaabeetan maa inni natti qabdee jirtu kuni naan jedhan kuni kan quufa mormaati PTU jedhama. Waggaaf 6 furadhe. Inni kun immoo oksijiinii kana hasmiiti qabadheen jira. Kana waggaa 10 fayyadamaa jira. Yoonatti ka'eedheen baadhadhee dhufe jedheetan itti hima. Isa booddee naa kadhatanii isa kanaa jedhan galiitii mana kee borootti boolla qotiiti hawaali naan jedhan. Asmii waggaa 6 dhukkubsadhee kana yeroo natti ka'u koo furadha. Amma immoo gooyitarii qabda jedhanii waggaa tokkoofan kana furadha. Amma qaxaronnaa qabameera operaasyoonii taatee baatanaan jedhanii riiferiis deemeera asiitii asirra caalaan jedhanii yeroo natti ka'u wallaalaa laphee kona rukutaa danda'ee hojiin hojjedhu bakka deemu waanan godhuuf beeku naarsaa na boonsisa naannacha yeroo darbe immoo finyoo irratti qabame ofannisuu deeme sammuun koo nan jiru nan deema malee danda'ee waan naasoo waanan godhuuf beeku nanni badda ijoollee koollee na jibbisiisa mana keessa abbaa manaa koo na jibbisiisa
nagaan qabu nyaadhees natti qabatu nameelessa hafuura koo na fuudha hojii yeroon hojjedhu lapheen koo akka malee na rukuta ani yaa Waaqayyoon jiraadhu of ajjeesuun qaban taa'u biyya lafaa kanarra maafan dhaladhe kan jechaa jirtu Waaqayyo akkana jedha maafan lafa kanarra dhufe kan jechaa jirtu Waaqayyo akkana jedha biddeen taajjabaan si nyaachisa bagan dhaladhe itti Waaqayyo Ameen. Rancisa alanatti waggaa jaan fudhadhe. Ela amma dhaqiitii meeqa qabda kana mana? Sadii jiru. Tokko keessi borootta awwaali. Amiin. Bakka keessi awwaalama. Ameen. Akkas jedhe Waaqayyo. Har'aa kaaftee boosu. Ameen. Sirraa fixeera. Ameen. You are free. Ameen. Isuma booddee ishi jedheetan fudhadheen isa kana sana naan hin jenne. Ilaa kanas nan fayya. Waaqayyo karaa kana kan natti dubbate inni kun isinuma taa'eetan habdiidhumaan qoricha isa kan PTU sana fudhadhee galeetan isa kan oksijiinii sana immoo mucaa waggaa 8 qaba. Immaa koo maa inni jedhe gajara fudhadhee boroo manaa gaafan deemu. Qoricha kana hawwaali naan jedheen nan hawwaalaan jedheen hawwaali ishin hawwaallaa kottu naan jedhe isa booddee gajaraan qoteetan nan hawwaali isa kana horee jedhe haa taa'u qoyin jedheen PTU bilqaaxxii. Namni Waaqayyo gaafa sii kadhatan isa kan asmii duwwaa sii kadhatanii kana awwaaledhanii isa kan quufa mormaa immoo homaa siin hin jenne. Uuma tokko naan hin jenne angaruu sa'aatii sanatti jechuudha Waaqayyo rakkisaa koo karaa barbaade akkanatti fudhu nan beekan ture nan fayyadheemanii hamane isa kan erganatti dubbati isa kana uuma tokko naan hin jenne isa booddee isa kan asmii kana hawwaaleetan isa kan PTU kana gooyitarii kana immoo qabadheeman taa'ee qorichichi immoo addaan hin kutamu yoo addaan kutanii jechuudha. Namoonni baay'ee fayyadamtan jiraachuu dandeessu laphee rukutaa na dadhabsaa hormooniin isaa baay'ee cimaadha asiidii asirrachaa nagaan qabuun ture la dhukkuba lama natti ta'ee jechuudha isa kana erga na fayyiste Waaqayyo isa kanas natti baasta kanuma barbaachisaa ta'een na fayyadee namane isa booddeetuun kanaan jiru qoricha kana birriin isaa wuddiidha yoon keessaa argadhe keessaan bitadha keessaan argadhu taanaan oddoo biraadhaan bitadha ituma akkas jedhu Waaqayyo kanatti na fayyiste isa kanas na fayyadeetan ituun jedhu jechuudha baay'ee gaa hormooniin isaa jechuudha waan andagadhee bira darbe hormooniin gooyitarii kana nama nan jaallachiisu nan boo'a ijoollee koon jaalladhu abbaa manaa kootiin waliin galu aguutus hajiraatus dubbiidha haari naan jedha of ajjeesi naan jedha ture Waaqayyo maalii fi caalaatti asmii kana caalasa kana maaf natti hin dubbanne hin jedhe Waaqayyoodhaan mormiin kaasan ture isa booddee waan an bira darbe keessaa jechuudha tokko guyyaa roobii tokko na yaadadha cinqatii guddaa natti ta'e nagaan nabee finyoo sibaagoo fudhadheen ofirra raasuun deeme gaafan ofirra raasuu deemu seen obboleetti abbaa manaa kootii maal taatanii maaliif of ajjeessu maal rakkattanii naan jette iyo anoo fin ajjeesan jiraadhu baqa nan dadhabe nagaa baqa dheetan gaafan zooree jedhu na duukaa zoorte isa booddeettee ijoollee hollaatti gaafamtu kana gidduu shawwadeen shinti beetiin keenya intinaa ho'i qaba isatti akka kana gaafan akkas gittiroof godhu namichi mana jaaru tokko na arge utaalee dhufeetiyyuu narraa finyoo akkas godhee kute isa booddee an ofitti gasheera kan isin ni bukeessaa jechuudha Waaqayyo garuu hunduutu jedhee na oolchee maqaan isaa eebbifamu. Isa booddee ofii wallaalee na fuudhanii abbaan manaan koo lafa hojii jira na fuudhanii hiyyamee na baatanii hospitaalaan nagaan gaafa hospitaalaan nagaanu horfaana daffaqsiisaa baqa of wallaaleera baay'ee achi booddee ogeessonni yaanii dhufanii nagaadhuma na dhowwatee dhufanii namoota na bira jiran gadi baasanii anaan qobaatti na mari'achiisan anoo rakkina biraan qabu garuu wanti tokko of ajjeesi naan jedha dhukkubuma kanatu natti cime baqa nagaadhuma dhabeen jedheen isaan booddee dhufanii jarri ogeessonni dhufanii hormoonii dhukkubichaa takkas godha asiidii gatii qabuudhaaf laphee koo kana biraan dhaabattan akkas na godha baqa nagaa na dhowwata kanaanii isa booddee ogeessonni mari'atanii riiferii deemee jimmaatti deemii ilaalaminaan jedhan gaafan deemeedhu siitiskaanii deemee ka'e gaafan siitiskaanii ka'u gooyitarii qabda michootii fakkaata gaafa laaltanu asiinis guddaadha keessaan gadi biqilee siitiskaanii ka'ee ragaa isaanaa kennanii kaanii ilaaminaan jedhan asitti siif hojjenna birri 30 qabdaa jedhan Hanooma tokkoyyuu qabu laalamu fannufe birri 30 hin qabu ani iyyuu istaafiidha ogeessota baay'ee bira deemee tan achitti laalama ogeessa qabaan jedheen
achi kanaan addeebeetan nan haasofsiise gaafa haasofsiisee dhuna laalaniitiyyuu kan keekoo gooyitariidha siin jedhaniiru hin baa operaasyooniidhaan baata opereeshinii si goonanaan jedhan ishi fedhi waaqayyoo naaf ta'uun jedheen dhukkubni kun na keessa taa'e an jiraachuu hin dandeenye jedheen achi booddee na laalanii waan asirraa waraabnu qabna naan jedhanii mana baadhunfaatti na ergan siriinja asitti sakkaanii dhiiga koo fuudhanii ilaalan ammas diggaame gaafa fuudhanii ilaalanuu guyyaa lama booddee baa wuxeetiin isaa naan jedhan isheedheetan nan ture gaafa guyyaa lama nan deemee ashaganii natti kennin inni kamuu ogeessa biratu ogeessatii kaanaan jedhan isheedheen gaafa roobii guyyaa lamaffaatti deemeetan ogeessatti laadhe ogeessi wuxeetii kana fuudheetiyyuu tarsaasee namooti dursanii na dursa galan jiru namooti lama na dursa kan galanii wuxeetii jaraa ilaalanii kan keessaan kaanserii ta'aa jira Tuqur Anbassaatti sin erga na riiferii deemaa jedhan siisa booddee nan gadde maal yaa waaqayyo kan koos akkas jedhama hanootaamni birriin qabu firana gargaaruun qabu naman qabu yaa waaqayyo maanni jedhee tan nabboon ture isa booddee akkas wuxeetii koo qabeen dhaabadha achi seeni naan jedhee nan galee gaafan ol galee jedhu taa'e naan jedhee nan taa'e achi wuxeetii koo kana anuma biratti tarsaasee ilaalee ka'e namatti tola naan jedhe maanni dook hin jedheen gooyitariidha operaasyoonii taate sii baanaan jedhe siyaagalatun jedhe namni dhukkuba isaatti gammada siyaagalatun jedhe sababiin isaa yoo amma kaanserii dhalanii Tuqur Anbassaa deeminaan jedhan maal kooti nan deema fira gaariin qabu nama na gargaaru qabu hojiin koo mindaan koo xinnoodha yaa waaqayyo deetan amma deemi ati istaafii gati taateef deemi siree qabadhu siif hojjenna naan jedhan isa booddee gadi beetan abbaa manaa koodhaa bilbile akkas naan jedhaniinna maarree gaariidha siifa hojjetamu hin fayyitaa naan jedhe tasgabbaa'i naan jedhe ishedheen mana kootti galeetan warri lakkoofsa 19 nama admiit godhanu ati istaafii gati taatee fi guyyaa barbaadde kottuu ciisi ofarra gaagga'e naan jedhan ishedhee mana kootti galeen nan maryadhee nan karadhe wanti natti dubbatamu hundumtuu akkana keessaa ba'uudha ergaan naa darbu hundumtuu akkana keessaa ba'uudha yaa waaqsi haa galatu jedheen gaafa qaxaroo kooti deemeen dhaqee siree qabadhe gaafa natti tole gaafa deemee siree qabadhee jedhu kamisa isaan ciisee jimaata jechuudha kamisa galgala wanti hojjetamu hundumtuu wuxeetii dhiigaa gifiitii sukkaara yoo qabaatte waan hundumaa gaafa na laalanuu noormaaliidha jimaata ganama saa'ii 12tti siif hojjetama naan jedhan ishin jedhe amma kan hundamoo waaqa kootti nan boo'a atoolchaadha of kolchaadha ba'aa koo kana kara barbaaddeen natti fuuta rakkisaa koo kana kara barbaaddeen natti fuuta jedhe waaqayyoon waan maddan ture isa booddee naanaa ciisee booddee narsoonni natti dhiyaatan dhufanii iteenu naan jedhan eennaan ogeessi si hordofaa ture koo karaa deemee naan jedhe eessaan jedheen fiildii deemee ati maal gootaa bayitii qanii biraa hojjetadhu naan jedhan yoo hin deemun jedheen ogeessa reefuu dhufantu jiru naan jarrumti naaf hojjetan jedheen harka isaanii keessa harki waaqayyoo jira an sagalee dhaga'eetanii jarrumti naaf hojjetanu ana dokterii biraan barbaadu innumti jiru naaf hojjetu jedheen isa booddee nan tasgabbaa'ee ganama saa'ii 12tti dhufanii hundumaa fixanii kutaa opereeshinii nagashan kutaa opereeshinii galeetan isin saa'ii 12tti galee sa'aatii 7tti na keessaa qalanii baasan dhugaa waaqayyo waaqa jiraata wanti na keessaa ba'e lakkuu nama gooyitarii qabuun fakkaadhu yaajama michootii fakkaata keessatti gadi biqilee dabbasaa qaba isa dhugaati kun rifeensa qaba gurraacha bineensa fakkaata malee dhuguma morma quufan jettan kana keessatti michooti kan nama biraa hiita'ee bakkee ba'ee jira kan koo garuu keessatti gadi biqilee laphee koo keessatti lakkuunsaa na keessa waaqayyo darbate galanni waaqa kootiif haa ta'u sabni hundumtuu lafa jirtanii waaqayyoon naa galateeffadha maqaan isaa naaf galateeffamu. Tole akkuma dubbachaa jirtu dhukkuba asmiitiin waggaa 10 ol rakkattaa akkasuma dhukkuba qufaa kanaanii rakkachaati kanatti turte namni waaqayyoo gaafa sii kadhatanii asmiin kun guutummaa guutuutti akka irraa fayyitu sii kadhatan inni kun garuu akkasirraa badus sitti himne waaqayyoo karaa barbaade garuu akkasirraa kaasu sitti manii dhiisanii waaqayyoo immoo akkatti dubbachaa jirtu karaa barbaadeen sirraa kaasee kanaan dura uffanni siin jedha waan baay'ee si godha sababii asmii kana immoo ati oksijiinii gurguddaadha kanatti fudhachaa turte waggaa 10 fi mee amma asmiin sinirra jira wanti sitti dhagahamu maali?
ani dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa jechuun erga naaf kadhatame hasmiin takkaanatti ka'ee mataan na dhukkubee dur danda'een taa'uu danda'een ciisu na nyaata dhanna koo kana keessa dhanna koo hunda na nyaata na caccabsa erga kana nagaa guutuun argadhe gammachuu malee gaddinarran jiru nagaa guutuu mana koo keessa jira nagaa guutuu jireenya koorra jira akka hiriyaa kootii gammadeen gala hojjedheen gala galanni waaqa kootiif haa ta'u. Maqaan isaa kan gannaa galateeffame haa ta'u. Galata guddaa ilillee guddaa laadhaa Yesuusiif. Waaqayyo akkasitti si fure si hiike kanaan maal jechuu barbaadda? Waaqayyo maqaan isaa naaf galateeffamu dabalee maqaan isaa ol naaf jedhu waldaa kana obboleessa koo raajii mintee ayyaana isaa dabalee irratti naaf dhangalaasu bara jireenya isaanii hundumaa waaqayyo nagaa naaf godhu eebba dachaadhaan irratti naaf baay'isuun jedha. Eebbifamaa ulfaadhaa nooraa warri gammadan waaqayyo kanaaf galata ilillee baay'ee laadhaa Yesuusiif.